Nagaan isiniif haa ta'u, maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Galanni Waaqayyoon Waaqa isa jiraataadhaaf haa ta'u, baga qaqqabdan bara faranjoota 2025 baga Waaqayyoon isin qaqqabsiisan isiniin jedhaa. Biyyoota garaagaraa naannoo ollaa bakka garaagaraa namoonni jirtan hundumti keessan qulqulloonni warra dhiiga Kiristoos isa mudaa hin qabne hin bitamtan baga Waaqayyoon guyyaa haaraa bara faranjootaa kanaan isin ga'e. Egaa barichi anaafis ta'ee isiniif keessattuu warra biyya hambaa jirtaniif baratti fedha Waaqayyoo, yaada Waaqayyoo, laphee Waaqayyoo keessa waan jiru karaa hundumaan haala hundumaan baratti raawwattan isiniif haa ta'uun hawwii kooti. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Egaa har'as guyyaan nuu dabalamee Waaqayyoon guyyaa haaraa yeroo haaraa nuu kennee ifamni Waaqayyoo nu baay'atee egaa har'as immoo sagalee Waaqayyoo ilaaluudhaaf garanatti as baanee jirra. Ergaa Yohaannis erge isa duraa egaa torbee darbe kutaa arfaffaa ilaallee turre. Kutaa arfaffaa yaadattoota egaa seensa isaatii fi akkasumas immoo Waaqayyo wajjin akkaataa ittiin dhiifama namni dubbisnaa nan ba'e. Egaa ergaa Yohaannis isa duraa irratti boqonnaa tokko seensa isaatii fi akkasuma Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuu waan jedhu keessattuu qajeelfamoota ittiin Waaqayyo wajjin tokkummaa uumaman. Fakkeenyaaf namni tokko Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuudhaaf qajeelfamoota qaba. Akkaataa qaba jennee keessattuu wantoota ijoo ta'an gurguddoo I think naannoo wantoota afurii ilaallee turre wantoota ijoo ta'an afur ilaallee turre isaanis Waaqayyo bira dukkanni hin jiru jennee turre. Kanaafuu dukkana keessa deddeebi'aa Waaqayyo wajjin tokkummaan qaba jechuu hin qabnu. Hojii dukkanaa baasnee gatuu qabna jennee kaasnee turre. Lammaffaa irratti immoo dukkana keessatti tokkummaan hin jiru jennee turre. Dukkana keessa tokkummaa Waaqayyo wajjin hin jiru. Tokkummaa qaama biraa wajjin yoo ta'e malee. Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuudhaaf Waaqayyo mataan isaa ifa waan ta'eef ifa keessa deddeebi'uu qabna jennee kaasnee turre. Akkasumas immoo ifaan tokkummaa uumnaa jennee kaasnee turre. Dukkana keessa tokkummaan hin jiru. Waaqayyoon immoo ifa kanaan immoo tokkummaa uumna. Ifa kanaan tokkummaa uumuu dandeenya. Keessattuu ifa kanaan immoo tokkummaa uumuudhaaf hojii dukkanaa baasuu qabna. Hojiin dukkanaa kun immoo cubbuun jireenya keenya keessa jiraate cubbuu hojjenne beekuu qabna. Cubbuu beekne sana immoo Waaqayyotti himachuu qabna. Erga himannee booda immoo cubbuu sana dhiifnee karaa keenya jijjiiruu qabna. Piriinsiipiliin kun amanaadhaaf isin hojjeta. Cubbuu hojjenne beekuu, cubbuu beekne sanarratti qalbii jijjiirrachuu, erga qalbii jijjiirranneen booda immoo karaa keenya jijjiiruu. Isa jedhudha. Asirratti tarii cubbuun si'a tokkoon dafee jireenya keenya gadhiisu jira. Cubbuun immoo yeroo fudhatu jira. Fakkeenyaaf addiikshiniin jireenya keenya keessa jiraatu ta'e addiikshinii wantoota garaagaraa, suusii wantoota garaagaraa yoo ta'an si'a tokkoon jijjiiramni jireenya keenya irratti dhufuu dhiisuu danda'a. Egaa suusiin wantoota hedduutu jira baay'ee. Suusii gaafa yaadnu, addiikshinii gaafa yaadnu suusii dubbii namoonni qaban jiraachuu danda'u. Suusii sooshaal miidiyaa kanaan baay'ee namoonni qabaman jiraachuu danda'u. Suusii wantoota garaagaraatu jira kan biroos. Inni kaan cubbuudha mul'ataadha waan ta'eef isa keessa hin qabu. Tarii nuti amma cubbuudha kan hin jenne addiikshiniin garaagaraa jira. Wantoota sanarratti Waaqayyo wajjin walii galuudha. Inni arfaffaan yaan nuti kaafne qajeelfamoonni jiranii cubbuurraa karaa qulqullaa'uutiin tokkummaa jecha. Tokkummaan karaan ittiin tokkummaa uumnu cubbuurraa karaa qulqullaa'uutiin. Kanaafuu Waaqayyo irraa dhiifama argachuuf isa waliin araaramuu qabna. Jireenya qulqullummaa jiraachuuf cubbuurraa fi yakka nu balleessurraa qulqullaa'uu qabna jennee keessattuu Roomaa 3:23 hunduu yakkaniiru ulfinni Waaqayyo isaanitti hir'ateera. Kanaaf guyyaa guyyaan yaada keenyan dubbii keenyan Waaqayyo wajjiniin kallattii adda addaatiin yakkina waan ta'eef yaada keenya Waaqayyoof
bichisiisuu akka qabnu torbee darbee waliin ilaalleera jechaadha. Okay. Har'a immoo kutaa shanaffaa ergaa Yohaannis ergisa duraa boqonnaa 2 immoo cubburraa karaa qulqullaa'ootiin tokkummaa kan jedhu kun akkamittiin cubburraa qulqulloofnee tokkummaa uumuu dandeenya kan jedhu kan ammoo waliin ilaalla jechaadha. Akkamittiin danda'ama kan jedhu kan egaa waliin immoo ilaalla jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sana dura garuu kutaa tokko isinii dubbisee tanan kadhannee Waaqayyo akka nu barsiisuuf barnoota keenya kutaa shanaffaatti fufna jechaadha. Roomaa boqonnaa 6 lakkoofsa 15 ergamaan Phaawulos akkas jedha qulqulloota warra Roomaa yeroo sana turaniif. Ammas immoo darbee warra sagalee kanatti amanan hundaaf. Egaa seera jalatti qabamnee kan jiraannu otoo hin ta'in ayyaana Waaqayyoo jala waan jiraannuuf cubbuu hojjennuure. Kun himatumaa hin ta'uu jedha. Egaa seera jalatti qabamnee kan jiraannu otoo hin ta'in ayyaana Waaqayyoo jala waan jiraannuuf cubbuu hojjennuure. Kun matumaa hin ta'u. Galannii fi ulfinni jajamuun waaqeffamuun ol jechuun isa nuu duute isa humna du'aa cabsite isa dhiiga kee qulqulluudhaan nu bitte isa afaan du'aa ergamaa dukkanaa jalaa nu baafte gooftaa Yesuus. Galanni kan keeti, ulfinni kan keeti, jajamuun kan keeti. Haala nu marsee oliidhati, dadhabbii keenyaa oliidhati, haala nutti ulfaate gararraadhati. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u, jajamuun siif haa ta'u. Maqaan kee baraa hamma baraatti haa jajamu. Ol jedhi yakkaaf balleessaa cubbuu keenya hundumaa dhiigalma kee Yesuus Kiristoositiin nurraa dhiqi. Nu wajjiniin ta'e, nu bukkee dhaabbadhu. Anas nama dadhabaa isa xiqqaa akkan saba kana barsiisuuf carraa kan naa kennite na gargaari. Na waliin ta'e obboloonni koo sagalee kana dhaga'an yakkaa isaanii, balleessaa isaanii, cubbuu isaanii hundumaa dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoos isa qulqulluu sanaan isaan irraa dhiqi. Galannii fi ulfinni hooqubaan baraa hamma baraatti kan keeti. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuusitiin ameen. Egaa har'a kutaa shanaffaa kan ilaallu ergaa Yohaannis ergisa duraa boqonnaa 2 cubburraa karaa qulqullaa'ootiin tokkummaa kan jedhu kanatti fufna jechaadha. Egaa cubburraa karaa qulqullaa'ootiin tokkummaa kan jedhu kun ergaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 kaasee amma boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti wanta kana in argitu jechaadha. Egaa keessattuu boqonnaa 2 lakkoofsa 1 fudhattanii gaafa ilaaltan cubbuu akkasiin hojjenneef jedhee dubbata Phaawulos Yohaannis. Cubbuu akkasiin hojjenneef jedheeti yaada sana garuu cubbuu akkasiin hojjenneef erga jedhee booda namni cubbuu akka hojjetu yookaan neecharii isaatiin namni dadhabaa akka ta'e waan hubatuuf immoo yoo cubbuu hojjettan garuu jedha. Yoo dogoggortan garuu jedha. Yoo yakkitan garuu jedha. Adeemsa keessa, tirannaa keessa, namoota wajjin ooluu keessa, hojii keessa yeroo tokko tokko cubbuu beekneet hojjenna. Yeroo tokko tokko immoo otoo hin beekin hojjenna. Yeroo tokko tokko immoo cubbuu sana mo'achuuf humna too qabnu hojjenna. Yeroo tokko tokko immoo humna too hin qabaanne hojjenna. Humna too qabnu kan jedhu kun maalidhaa? Bakka itti dhiisidhaan qalal gochuudhaan waan sana. Bakka gatii dho'uudhaan humaa rakkoo hin qabu jechuudhaan kan hojjennu jira. Otoo dhiifnee hin dandeenya. Kanaaf cubbuu akkasiin hojjenneef jedheeti uumama isaatiin eenyummaa cubbuu hojjetu akka qaban Yohaannis ni amanaa jechaadha. Namni tokko uumama isaatiin eenyummaa cubbuu hojjetu dadhabaa ta'uu isaa amana. Haa ta'u iyyuu malee cubbuu osoo hin hojjetin kiristaanonni akka jiraatan gorsa jechaadha. Maal otoo hin hojjetin? Cubbuu otoo hin hojjetin kiristaanonni akka jiraatan ni gorsa, ni jajjabeessa jechaadha. Hin hojjedhu Waaqayyoon na gargaara jechuu keessan keessa biyaansi cubbuu guutummaan guututti hojjechuu baattan biyaansi cubbuu hir'iftu. Garuu cubbuu hojjechuu dhiisuu kana yaalii miti kan goonu. Namoonni tokko tokko suusii tokko hidhaa tokko keessa gaafa jiraatan waan sana dhiisuu yaalii godhu. Yaaliin godhina. Maal jechaadha kun? Cubbuu hojjedhaatti fufaa jechuu koo miti. Ayyaana Waaqayyoo jala seenu. Ani hin danda'u. Waaqayyooti hin dandeessa.
Ani cubbuu kana dhiisuudhaaf waan kana dhiisuudhaaf tattaaffii ani godhu waan kana jalaa na baasuu hin danda'u. Ayyaanni kee garuu na baasa. Ayyaanni kee na gargaaru na wajjin ta'e. Ani wanta kana nan jibba. Ani waan kana hojjechuu hin barbaadu. Tattaaffii ofii kootiitiin garuu waan kana dhiisuu hin danda'u. Ani jireenya koo keessatti wantoota tokko tokko akkasiidha jechaadha. Ani akkasiin godha shaakallii dhuunfaa kootiitti. Amma fakkeenyaaf jireenya koo keessa akka maqan kan hin barbaadu garuu wanti humna itti dhabu baay'ee jira karaa kootiin. Waan sana dhiisuudhaaf tattaaffii beekumsa koo fooniin godhu. Kana jechaan cubbucha walii galee jechuu koo miti. Yaa Waaqayyo ayyaana keetiin. Maaliif Tiitoon boqonnaan 2:11 kan dubbatu ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል jedha. Namoota hundumaa kan fayyisu ayyaanni Waaqayyoo mul'ateera jedha. Ayyaanni Waaqayyoo mul'ate kun immoo cubbuu jedha. Argitanii ayyaanni Waaqayyoo guutummaa jireenya keenyaa gaaf dhaaludha. Cubbuu sana buusuu kan dandeenyu malee shaakallii fi yaalii foon keenya beekumsa tiyoorii seera qabnu miti. Garuu ayyaanni Waaqayyoo gaafa nu baay'atu cubbuu wajjin akka waliin jirruuf akka waliin jiraannuuf Waaqayyo walii galaa jira jechuun immoo miti. Roomaa boqonnaa 6:15 kutaan ammas ni dubbise. Egaa seera jalatti qabamnee kan jiraannu otoo hin ta'in ayyaana Waaqayyoo jala waan jiraannuuf cubbuu hojjennuuree jedha Phaawulos. Lakka akkas miti jedha. Kun matumaa ta'uu hin qabu. Tokkoffaan Tasalonqee boqonnaa 2:10 isin warra amantaniif isin warra maal taatan warra amantaniif nuyi qullaa'ota. Phaawulos jedha kan ammoo qulqulloota Tasalonqee waldaa Tasalonqee sanaaf nuyi qullaa'ota qajeelota mudaa malees akka ta'an isin dhugaa nuuf baatu. Tokkoffaa qullaa'ota, lammaffaa qajeelota, sadaffaa mudaa malees akka ta'an isin dhugaa nuuf baatu. Waaqayyos immoo dhugaa nuuf baay'edha. Tarii dhuga baatiin nama obboloota koo mudaa qabaachuu danda'a. Iddoo kanatti baay'ee jechi impireeshina godhe maalidha? Waaqayyoon dhugaa nuuf baay'edha Phaawulos. Kanaaf tokkummaan keenya Waaqayyo wajjiniin beekumsi nuti Waaqayyoof qabnu, hubannaan nuti Waaqayyoof qabnu, Waaqayyo wajjiniin tokkummaan nuti qabnu cimaa kan dhufu qullaa'ota, qajeelota, warra muda malee jireenya kana gaafa shaakalluudha. Si'a tokkoon gara kanatti hin dhufnu. Yeroo tokko namoonni hin fakkeessu yeroo barsiisan. Si'a tokkoon gara kanatti hin dhufnu. Nama fakkeenyaaf jireenya koo keessa hir'inoonni baay'een jiru. Garuu guyyaa guyyaan gara kanatti guddachuudhaaf of shaakalchiisu. Kan ammoo gochuu kan dandeenyu Kiristoosii hordofnedha. Namoonni yeroo baay'ee tajaajila akkanaatu na gufachiisee lallabaa akkanaa, raajii akkanaa, paastarii akkanaa, nama akkanaa, qeesii akkanaa na gufachiisee nama dhiisu. Kana jechaan jireenya namootarraa waan gaarii yoo arginu hin fudhanna. Wanta garuu jireenya Kiristoos irraa faallaa ta'e sana irraa gorree Kiristoos hordofuu. Waan namni sun itti dadhabee yoo argine immoo irratti nama sanaaf kadhachuu. Jireenya qullaa'ummaa, qajeelummaa, muda malee kana guyyaa guyyaan shaakaluu kan dandeenyu akkamittiin yoo jettan Iyyesuus yoo ilaalla. Ibroota boqonnaa 12 irratti amantii keessan jalqabee kan xumure Kiristoos irraa ija keessan hin buqqifatinaa waan jedhuuf. Kiristoos yoo ilaaltan inni mudaa maleedha. Inni cubbuu hin beeku. Inni cubbuu hin hojjenne. Inni qulqulluudha. Yeroo hundumaa isa gaafa yaaddan guddinni keessan dabalaa dhufa. Farsanii yoo ilaaltan garuu amma obboloota koo tajaajiltoonni Waaqayyoon kan kooti jedhoo jiraatan Abrahaam fakkeenyaaf abbaa amantii jedhama. Dadhabina qaba. Yeroo abdii kutatu argitu. Yeroo gara Aggaar galu argitu. Garbittii faana yeroo ciisu argitu. Daawit nama akka kootii yeroo kan Waaqayyoon jedhe yeroo dhaqee dubartii faana ciisu argitu. Haadha manaa namaa wajjin dhaqee yeroo ciisu argitu. Phaawulos amma samii sadaffaatti deeme waldaa 4 pilaanti godhe ergoota 13 barreesse. Dhuftanii yeroo laaltan Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 15 naannoo sanattanii gaafa laaltan harka cubbuu jalaa maaltu na baase yeroo jedhu yeroo humna dhabu argitu. Namni mudaa qaba obboloota koo. Namarraa waan gaarii fudhachuu qabna. Fakkeenyummaa isarraa waan arginu fudhachuu qabna. Garuu hamma dhumaatti ija keenya irra kaawwachuu kan qabnu Kiristoosidha. Kiristoos irra ija keessan yoo kaawwattan guyyaa guyyaan jireenya keessan abdeet gochuu shaakaltu. Guyyaa guyyaan maaliif inni mudaa maleedha. Inni qullaadha. Inni cubbuu hin beeku. Inni waaqa qulqulluu nama qulqulluudha.
Kanaaf laayifii kana gonfachuu kan dandeenyu Kiristoos hordofuudhaan jecha. Inni kan biraa namoota cubbuun gufataniifis falli jiru cubbuu sanarratti yaada garaa isaanii yaada garaa jijjiirrachuu fi dhiisuudha. Tokkoffaa namoonni kallattii adda addaatiin immoo hin gufatu. Egaa viyuun inni jalqabaa cubbuu irraa of eeguu erga amanneen booda jireenya laaqii keessa kan galleef of eeguudha kan jenne. Tarii immoo namoota gufataniifis namoota kufaniif cubbuu kamiifuu obboloota ko cubbuu kamiifuu falli jiru yaada garaa jijjiirrachuudha. Fakkeenya 28:13 irratti akka dubbatu namni cubbuu isaa dhokfatu jedha. Hin fayyuu jedha. Namni cubbuu isaa himatuu fi dhiisu garuu Waaqayyo biraa dhiifama argataa jedha. Himachuu dhiisuu. Himachuu qofa miti. Beekuu qofa miti. Erga beekne dhiiga keetiin na qulleessi jechuu qofa miti. Dhiisuu. Namni akkasii Waaqayyo biraa dhiifama argataa jedha. Dhiifama argachuuf cubbuun keenya beekuun qofti gahaa miti. Cubbuu keenya himachuu qofti gahaa miti. Cubbuu keenya dhiisuu. Cubbuun immoo gosa lamatu jira isiniin jedheera. Tokko suusii fi araara garaagaraa. Wanti kun si'a tokkoon hin citu. Yeroo gaafachuu danda'a, yeroo fudhachuu danda'a. Isaan immoo akka seexaneen hin kassasne. Tokko garuu ayyaana Waaqayyootiin mo'achuu kan dandeenyu jira. Isa kanas ayyaanuma Waaqayyootiin mo'annaa yeroo tokko kan dafee isinirraa citu jira. Yeroo tokko immoo bara keessan kan fudhatu jira. Wantoota akkasii irratti maal gochuu qabnaa? Yeroo hundumaa ayyaana Waaqayyoo jala galuun akka mo'adhu na gargaari jechuudha. Kanaaf ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 1:9 dhuftanii gaafa laaltan cubbuu keenya yoo isatti himanne eenyutti? Yesuus Kiristoositti. Yoo isatti himanne namatti hin himatin, qeesitti hin himatin, nafsabbaatii isa jedhamu sana paastarii namootatti miti kan himachuu qabnu. Kana jechaan immoo namoonni kadhataaf akka nu gargaaran, akka kooch nu godhan, akka meentoor nu godhan balbala ofitti cufuu qabnaa jechuu keenya miti. Namoota jireenyaan tajaajilaan nu dursan sappoortii akka nu godhan, kooch akka nu godhan, kan ammoo jireenya kana shaakaluu qabna. Meentoor akka nu godhan. Garuu cubbuu keenya isa gadi fagoo sana eenyutti himachuu qabna? Yoo isatti himanne inni amanamaadha. Argitanii? Inni amanamaa fi qajeelaa waan ta'eef sababbiin nuti Yesuus Kiristoositti cubbuu keenya himannuuf inni amanamaadha. Inni qajeeladha. Waan ta'eef maal godha? Cubbuu keenya nuuf dhiisa. Jallina keenya hundumaattis nu qulleessa. Hundumarraa. Hundumaatti. Obboloota koo wanti samii irratti dachee gara gaditti argitan kamuu cubbuu irraa si qulleessuu hin danda'u. Homtuu kakuu haaraa kana keessatti dhiigalma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin alatti. Garuu cubbuu keenya itti himachuu qabna. Maali Waaqayyo hin beeku? Hin beeka ittimi. Ittimi yeroo jilbeeffattu ittimi. Yeroo deemtu ittimi. Hojjetaa ittimi. Karaa irratti rafil gochaa ittimi. Kominikeeshiniidha dhimmichi laphee keetti agarsiisi. Waaqayyo kanatti dadhabee na kaasi. Waaqayyo warra kufan humna kaasuu qabu. Paakeejii guutuu qaba Waaqayyoon obboloota ko. Kanaaf wabiin dhiifamuu cubbuu kan argamu dhiiga Yesuusiin jechaadha. Karaa kamiinuu miti. Kakuu moofaa keessatti namni tokko cubbuu gaafa hojjete luba bira dhaqaa. Lubni immoo aarsaa humni isaa danda'u namni tokko akka dhiyeessu godha. Kaan gugee dhiyeessaa, kaan midhaan dhiyeessaa, kaan immoo hoolaa dhiyeessaa, re'ee dhiyeessaa. Akka qabutti namni aarsaa sana hin dhiyeessaa. Aarsaan sun dhaqee iddoo aarsaa irratti hin dhiyaata. Achiin booda dhiifama argata. Kakuu haaraa gaafa dhuftan garuu wabiin dhiifamuu cubbuu kan argamu dhiiga Yesuusiin. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 1:2, ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 1:7 dubbisuu dandeessu. Kanaaf gooftaan keenya tajaajila isaa samii irratti nu'iif abbaa biraa waan nuuf dhaabbatuuf yookaan afaan Giriikitiin Piraaqiliixoos kan jedhu jechuudha. Nama nuuf dhaabbatu, abbaa nuuf dhaabbatu. Waa'ee cubbuu keenyaa gaafa nuti itti himanne nama nuuf dhiiga nuuf falmu qabna jechuudha. Kanaaf Yesuus nu'iif fuuldura Waaqayyootti kan nuuf kadhatu. Du'a isaa dhiifama argamsiisuun nuti qalbii jijjiirrachuu keenyaan
sababii amantii qabnuutiin kan nuuf kadhatudha jechuudha. Kan nuuf kadhatu kan jedhu kun tarii Waaqayyo abbaa fuulduratti akkasii dhaabbatee akkas miti. Dhiiga isaa qabatee galeera bakka. Dhiiga isaa qabatee waan galeef nuti wanta yakkine sana gaafa beeksifnu dhiigichi nu dubbata jechaadha. Dhiiga sana nu dubbata. Maaliif Ibroota irratti sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu dhiigni itoo gadi hin nam'in dhiifamni cubbuu hin jiru jedha. Dhiigni barbaachisu immoo dhiiga qulqulluudha. Kakuu moofaa keessa hidhattanii eeggattan aarsaa qulqulluudha Waaqayyo barbaada. Kakuu haaraa gaafa dhuftan immoo dhiigni dhangala'e kun dhiiga qulqulluudha. Aarsaa qulqulluudha. Waaqa qulqulluu nama qulqulluu waan ta'eef aarsaa dhiiga isaatiin taasifame sana qabatee waan galeef nuuf dubbata jechaadha. Kanaaf ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3:15 dhuftanii gaafa laaltan obboleessa isa kan jibbu hundinuu nama ajjeesedha. Obboleessa isaa kan jibbu hundinuu nama ajjeesedha. Namni nama ajjeese abdii jireenya bara baraa of keessaa akka hin qabne isiniyyuu beektuudha. Namni nama ajjeese immoo abdii jireenya bara baraa of keessaa akka hin qabne isiniyyuu hin beektuudha. Kanaaf obboleessa jibbuu kan jedhu kun obboloota koo nama ajjeesedha. Namni nama ajjeese immoo abdii jireenya bara baraa of keessaa hin qabu. Kanaaf jaalalaan deddeebi'aadha. Cubbuurraa karaa qulqullaa'uutiin tokkummaa humna gaafa jennu jaalalaan deddeebi'uu qabna. Waaqayyo fuulduratti nama fuulduratti miti. Nama fuulduratti immoo fakkeessuun hin danda'amu obboloota koo bara kana bakka. Ajjeesatti namni bara kana akka Qaayil obboleessi kee meerennaan eegduu isaatii ani jedhee Waaqayyo mee argaa ture yeroo inni dhiiga dhangalaasu yeroo inni urufatti baasee kophaa isaa ajjeesu. Dhoksaatti namoota ajjeesaa afaan hin fakkeessina obboloota koo. Waaqayyoon arga. Wanti Waaqayyoon argine hin jiru obboloota koo. Jibbaan hin deddeebinaa, qiimiin hin deddeebinaa, ejjan hin deddeebinaa, namoota amachuudha hin deddeebinaa. Amadhu kan jedhu macaafa qulqulluu keessa hin jiru. Yoo dogoggore itti miidha malee amadhu hin jedhu. Jibbaan hin deddeebinaa, qiimiin hin deddeebinaa. Obboloota keessan, hiriyoota keessan, maatii keessan, namoota wajjin tajaajiltan, mana namoota namannee wajjin jiraattan illee yoo ta'e qiimiin hin deddeebinaa. Tajaajiltoota haa ta'u. Roomee boqonnaa 8:34 maal jedha? Eenyutu itti faradaree jedha. Erga Kiristoos Yesuus du'ee kaafame immoo gara mirga Waaqayyootti argamee Waaqayyoon nuuf kadhatee kan itti faradu hin jiru. Kanaaf firdii jalaa kan nu oolchu Ibroota boqonnaa 7:25 dubbisuu dandeessu. Kanarraa kan ka'es inni yeroo hundumaa inni kan jedhu Yesuus Kiristoos. Inni yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf waan jiraatuuf yeroo hundumaa maaliif jiraata? Isaaniif kadhachuudhaaf waan jiraatuuf warra karaa isaa gara Waaqayyootti dhiyaatan hamma dhumaatti fayyisuu ni danda'a. Karaa Yesuus warra gara Waaqayyootti dhiyaatan, karaa Waaqayyo Ilmaa gara Waaqayyo Abbaatti namoota dhiyaatan humna hafuura qulqulluutiin jecha. Maal godhedhaa? Hamma dhumaatti isaan fayyisuu danda'edha. Kanaaf lama qabxii tokko kan dubbatu yaada kanaadha jecha. Inni kan biraa 2 qabxii 2 dhuftanii gaafa laaltan inni furee cubbuu keenyaadha. Yesuus Kiristoos furee cubbuu keenyatiif nama ofiisaa dabarsee kennedha. Nama. Maa jechaadha kun? Dhiifama cubbuu keenyaaf jedhee Yesuus qajeelummaa Waaqayyoon ta'e murtoo cubbuu keenyaa fudhate jechaadha. Kanaaf kana booda nama hundaaf kan ta'u dhiifamni cubbuu dhiyaateera jechaadha. Nama hundaaf. Adiin hin jiru, gurraachi hin jiru, kan barate hin jiru, kan hin baranne hin jiru, sooressi hin jiru, hiyyeessi hin jiru. Guutummaa addunyaa kanaa nama jiru nama hundaaf warra amananiif warra itti of kennaniif nama hundaaf kan ta'u dhiifamni cubbuu dhiyaateera jechaadha. Dhiifamni cubbuu dhiyaateera. Kanaaf dhiifamaan namoota gara Waaqayyoon Abbaatti deebi'an isa simatan ni simata jechaadha Waaqayyo.
jireenya keenya keessatti dhiifamaan namoota gara Waaqayyoon Abbaatti deebi'an isa simataniiru ni simatus. Maal jechaadha kun? Simanneerra guyyaa guyyaadhanis garuu jireenya keenya Waaqayyoof of bichisiifna jechaadha. Namoonni warri kaanis immoo Waaqayyoon kana maal godhuu ni simatu. Isa qofa miti, dabalataanis fayyina isaanii mul'ate sana yookaan jireenya argatan sana yookaan laayifii bara baraa argatan sana immoo dhugoomfatanii amma dhumaatti deebuudhaaf Kiristoos Iyyasuus nama hundumaaf ofiisaa kenneera jechaadha. Ergaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:4, Wangeela Yohaannis 3:16, 5:24 dubbisuu dandeessu. Keessattuu Wangeela Yohaannis boqonnaan 3:16 Waaqayyo akkasii tokkicha ilma isaa amma kennutti nama hundaa jaalateera. Inni isatti kan amanu jireenya bara baraa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedha nama hundaa. Akkanumatti. Yohaannis boqonnaa 1:29 dhuftanii gaafa laaltan borumtaa Yohaannis otoo Yesuus gara isaa dhufuu argee ilaa oolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaarraa fuudhu jedhe. Oolaa Waaqayyoo, oolaa qalmaa, oolaa aarsaa cubbuutiif dhiyaate, oolaa cubbuu dhala namaa hundumaatiif dhiiga isaa dabarsee kenne. Obboloota koo tarii asumaan waa tokkoon isinitti hima. Seexanni kan isin kasasaa jiru jira. Seexanni kan isin ceephaa jiru jira. Ati akkana yakkiteera, ati akkana gooteera, ati akkana balleessiteera, ati akkana Waaqayyoorraa adda baateera, waan sukkaneessaa, waan cubbuu hojjetteera jedhee seexanni kan isin kasasoo jiraattan ilaa oolan Waaqayyoo aarsaa cubbuu dhala namaa hundumaaf cubbuu biyya lafaarraa fuudhuudhaaf Kiristoos Yesuus dhiyaate obboloota koo. Ofii isaa dabarsee kenneera. Dhala namaatiif eenyummaa isaa dabarsee kenneera. Kanaaf cubbuu keessan sana erga beektanii, cubbuu keessan sana erga himattanii, cubbuu keessan sana erga dhiiftanii kan isin kassasu hin jiru. Garuu cubbuu keessan beektanii, cubbuu keessan himattanii achuma cubbuu sana keessa deddeebitoo ta'e obboloota koo ba'uu hin dandeessan. Kana jechaan akkuma jalqaba isinii kaasee yeroo tokko tokko suusiin garaagaraa jireenya keenya qabee si'a tokkoon gannu dhiisuu danda'a. Garuu waan sanaaf ani hin dandeenye kun yakkaadha jettanii Waaqayyotti himattanii humna dhabuu keessa Waaqayyotti himattan gaafa yeroo Waaqayyo qaqqabe yeroo hundumaa jireenya dhiifamaatiif Waaqayyo na baasas keessaa hojjettan gaafa guyyaan Waaqayyo qaqqabe achi keessaa Waaqayyoon isin baasa jechaadha. Kanaaf ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2:9 namni ani ifa keessan jira jechaa obboleessa isaa immoo jibbu ammayyuu dukkana keessa jira. Obboleessa isaa nama jibbaa, namarratti waa namaa qabataa, namarratti garaa keessan qimii qabataa obboloota koo jibba qabataa ifa keessa deddeebi'uu hin dandeessan. Kanaaf jireenya keenya kanaan haa ilaalluun isiniin jedhaa. Torban itti aanu immoo yoo Waaqayyoon fedha isaa ta'e achiin nu ga'e kutaa 6ffaa asuma ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2 jala kan jiru Waaqayyo waliin tokkummaa gaafa taasifaman wantoota ifaan mul'ifaman immoo ilaalla jechaadha. Wantoonni ifaan mul'ifaman jiru. Gaafa Waaqayyo wajjiniin tokkummaa uumnu ani Waaqayyo wajjiniin tokkummaan qabaa miti. Isas hin jettan miti. Tokkummaa qabaachuu keessan mallattoon mul'ifaman jiru. Nama tokkoof biddeena nyaata dhiyeessuun keessan dubbii too hin taane nama sanaaf nyaata akka dhiyeessitan wanti mul'isu jira. Nyaaticha mul'ata nama sana fuulduratti. Nama akkanaatiif nyaata kenneera gaafa jettan isas hin jettanii gararraa in mul'ata nyaanni dhiyaate sun namni sun yeroo nyaatu mul'ata. Akkasumas Waaqayyo waliin tokkummaa gaafa taasifaman wantoota ifaan mul'ifaman hedduutu jira jechuudha. Wantoota sana immoo torban itti aanu in ilaalla Waaqayyoon nu gargaara. Kanaaf jireenya keenya piraaktaayis gochuu qabna jechaadha. Obboloota koo lallabuu garas, faarsuu garas, kennaa nu keessa keenya jiru waa jechuu garas aakshinii nurraa barbaachisu jira. Akkuma Yaaqoob qulqulloota yeroo sana turaniif amantiin keessan hojiirraa yoo adda ba'e du'aadha akka jedhe. Amantii du'aa baannee akka hin deemne. Namoonni tokko tokko waan barsiisaniif akka koo kana waan tajaajilaniif waan faarfataniif
waldaa keessa sagantaa waan hirmaataniif Waaqayyo wajjin waan jiran isaanitti fakkaata. Amantiin keenya sun hojiidhaan mul'achuu qaba. Cubbuu mo'achuu keenya, jalloota irraa fagaachuudhaan, warra hamoota irraa fagaachuudhaan, Waaqayyoof jiraachuudhaan, sagalee isaa barbaaduudhaan, wangeela dhaloota dukkana keessa jiran hundumaatti rabsuudhaan. Bakka ergamni waldaa kan obboloota koo warra dukkana keessa jiran gara mootummaa Waaqayyootti fiduu, warra dhufan immoo duuka buutota dhugaa gochuudha. Kana ergamni waldaa. Keessattuu ergamoota waldaa shanan. Ergamoota waldaa kan jedhu amanaa hundatti miishinii kennamedha kun. Inni tokkoffaan waaqessuu. Karaa hundumaan jireenya keenya haala hundumaan iddoo hundumatti akka sagalee Waaqayyootti jiraachuu jechaadha waaqessuu jechaan. Faarfachuu miti. Waaqessuu kan jedhu kun iddoo hundumatti, bakka hundumatti, bakka namni nu arguttis nu arginuttis akka yaada Waaqayyootti jiraachuu. Lammaffaa ivaanjelizim. Wangeela namoota namannetti himu. Sadaffaa namoota amanan sana immoo cuuphuu, barnoota cuuphaa barsiisu. Arfaffaa namoota sana immoo erga cuuphnee booda immoo duuka buutummaa barsiisu. Duuka buutummaa keessa wantoota baay'ee jira. Duuka buutummaan barsiifnaa, leenjifnaa, erga leenjifnee booda immoo deebisnee erguu. Win build send kan jedhu kan. Dhandhee booji'uu, achiin booda namoota sana build gochuu. Build gochuu kan jedhu kun barnoota gadi fagoo kennuu fi achiin booda leenjisuu, achiin booda namoota leenji'an sana immoo deebisnee gara addunyaa dukkana keessa jirtutti erguu. Maaliif? The true disciples make disciples waan jedhuuf. Duuka buutuun dhugaa duuka buutuudha dhagee godha waan ta'eef. Inni shanaffaan duuka buutuu gochuu, inni arfaffaan duuka buutuu gochuudha. Shanaffaan rakkattoota gargaaruudha. Kun ergamoota waldaa shananiidha jechaadha. Kanaaf obboloota koo laayifii keessan kana keessatti shaakalsiisaa, kana shaakalaa. Utuman lallabuu, utuman faarfadhu, utuman hojjedhu, utuman namoota amananii fi namanne wajjin kominikeeshinii uumuu, jireenyi koo maal fakkaata fuuldura Waaqayyootti kan jedhu yeroo hundaaf gaafadhaa. Maaliif? Amantiin hojiirraa adda bahe du'aadha waan ta'eef. Amantii du'aadhaan immoo mootummaa Waaqayyoon gallu waan ta'eef. Isiniin jedhaa ayyaanichi, araarichi, dibatichi, gargaarsi, humni Waaqayyoo hunduma keessan faana haa ta'u. Ergamaan dukkanaa eebba keessan, bara keessan, jireenya keessan, galma gahuu keessan haala isinii galuuf isiniif hin galleen qabee jiru kamuu maqaa Iyesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Ijji keessan mul'ata Waaqayyoof, gurri keessan sagalee Waaqayyoof, lapheen keessan fedha Waaqayyoo beekuuf, fedha Waaqayyoof jiraachuuf, fedha Waaqayyoo raawwachuuf kan baname haa ta'u isiniin jedhaa. Eebbifamaa, eebbafis ta'a. Ayyaanni, araarri, gargaarsi Waaqayyoo hunduma keessan faana haa ta'u. Yeroo gaarii qabaadhaa.